Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkami hordoftoota diriirtuu fayyaa keessanii nagaadha jirtu. Walumaa galatti har'a barnoota ni qabadhee fi kan addaati. Jawwaalli keenya kaampaanii irraa yeroo dhufu muraaqabaa yookaan immoo wantoota nuti gadhiifnu kan googilii irra gadhiifnu kan waa tokko tokko ni hordofamu kan jedhu shakkii jira. Walumaa galatti har'a immoo barnoota irra isin fidee dhufe kuni hunda muraaqabaa agartanii isa addana hin Wi-Fi kan jedhu jedhee jalqaba jawwaalli keessan wanni isin galu qabu jechuudha. Kan kookiyya immoo maal jedhee jalqaba kiyya Wi-Fi fiduun taane jalqaba irratti maal kaa'eera sensor off jedheera of godhan jechuudha. Abbaan fedhe naraa qabuu hin danda'u bilbilaanis ta'e wantoota gadhiisus ta'e waa fedhen naraa qabu na hordofuu hin danda'u jechuudha kalaas. Kanaafuu wantoota kana haala kamitti banamaa jedhan karaa salphaa ta'een isin agarsiisuu danda'a jechuudha fakkeenyaaf. Karaa salphaa ta'een innis akkamii karaa salphaa ta'een addana dhufna seetingii irra seenna. Seetingii irra erga seennee booda haala kamiin hordofna saniin duratti warrootni na hordofaa jirtan karaa tiktookiin na hordoftan namooti tokko tokko karaa salphaa ta'een gara yuutuubii liinkiin gurraachi ni taa'eera. Kun addanatti taa'eera liinkiin gurraachi karaa salphaa ta'een na hordofuu dandeessu. Karaa salphaa ta'een jechuudha. Na hordofuu dandeessu. Addanarraan seentaniiti liinkii kanarraan tuquudhaan seenuu ni dandeessu. Idris Tuub kan jedhu. Bakka xiqqoo dadhabaadha si'a. Kun barnootaan gadhiisu tokkoon isaadha. Akkasitti hordofuu dandeessan jechuudha. Addanarraa seentanii hordoftoota kooti. Amma gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu seetingii irra seennaa jalqaba. Eessa seenna? Seetingii irra seenna. Seetingii irra erga seennee booda jawwaalli hundi keenyaa about phone kan jedhu qaba jechuudha. Ishee addanaa tana jechuudha. Kiyya maal itti dabaleera? Develop option kan jedhu itti dabaleera. Kan erga itti dabaltanii jawwaala namni isin hordofuu hin danda'u waa tokko godhuu hin danda'u jechuudha. Isa irratti dhoonna. San fiduun dura immoo develop option kana fiduudhaaf haala kamiin finna? About irratti yeroo dhoonne kunoo software information kan jedhu irra dhoonna. Saniin booda build number yeroo sadi dhoonna kana yeroo sadi tokko lama sadii yeroo sadi yeroo dhoottan maal isinii fidanni addanatti developer option kana isinii fida jechuudha. Yeroo sadi xaaxaa gootanii dhahuu qabdan. Erga kana isinii fide erga develop option kana isinii fide booda immoo maal gootan isa irratti dhoottu. Isa irratti dhoottaniiti ooli buttanii saniin booda cook setting develop title seenaa ishii irratti dhoonna jechuudha. Saniin booda amma addanatti dubbiin kan jirtu laale. Agartanii wantoota hordofamu kana laa hunda isaa tokko isaa shootaapis maalis wanta wireless kun tartiibaan kaa'eera jechuudha. RTL laayot direction waa baay'ee jira jechuudha. Sun maal goona oon irra jiraatu fakkeenya amma addanatti dhufteetti hin jirtu laale. Arguu dandeessan jechuudha. Amma jalqaba irra kan jiru maali? Wi-Fi fiidha. Mallattoo Wi-Fi fi jira. Kana yoo kana goone hoo laal isa xalaamsanii akka namni isin hordofne of gooneera jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii haala kanatti showt paamiin kun hin barbaachisu kan ni cufna. Waa baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan laawot boondisiin illee ni jira. Fakkeenyaaf kun waan barbaachisu waan hin barbaachifne walumaa galatti kan erga cufne kan erga banne cufaa turan beektaniitti miti erga banne kalaas nurraa dhaabbate jechuudha. Waa tokkoon jiru jechuudha. Namni hordofuu hin danda'u. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedha. Sheerii fi laayikii gochuu hin dagatinaadhaan walaa guddifnu hanga dandeessan subscribe naa godha. Hiriyoota keessaniif sheer godha. Galatoomaa waan dhaggeeffataniif ulfaadhaan isiniin jedha.